kabajamtootaaf jaallatamtoota ijoollee waaqayyoo kan taatan saba waaqayyoo dhuunfaa waaqayyoo kan taatan tajaajila wangeelaa soogiddaa karaa feesbuukiitiif karaa yuutuubii isiniif darbu kan hordoftan akkasumas baruulee yerootti gara yerootti maxxanfamu kan dubbiftan hundumtuu bakka jirtan hundumaatti ayyaanniif nagaan waaqayyoo isiniif habaayyatu isiniin jechuun jaalladha. Eeyyee beellama walii wajjin hin qabanne turre. Beellamni nuyi har'atti walii wajjin hin qabanne waa'ee biyya keenyaaf afaan tokkoon garaa tokkoon gara waaqayyootti boo'u waaqayyootti iyyuudhaa fi waaqayyoon kadhachuutu nurra jira jennee beellama qabannee jirra. Maarree beellama keenya kana utuu hin irraanfatin nuyi karaa soogiddaa biyya keenyaaf saba keenyaaf uummata biyya keenya keessa jiran hundumaatiif waaqayyoon kadhachuudhaaf dhiyaannee jirra. Isinis waaqayyoon kadhachuudhaaf akkasiin qophooftan waaqayyoon kadhachuu akkasiin jalqabdan nan amana. Guyyaan sanbataa har'aa yookiin sanbata duraan kun kan itti hundumti keenya waa'ee biyya keenyaa fi waaqayyoon kadhannu ta'a jechuudha. Kan nuyi fuula waaqayyoo dura kadhannaadhaan turru ta'a waaqayyoo duratti dhiyeessuudhaaf. Kun immoo akkanumaan utuu hin taane sagalee waaqayyoo keessaa waan nu abboomuuf dubbiin waaqayyoo waa'ee kanaa waan nutti dubbate qaba. Waa'ee biyya keenyaaf kadhachuu, waa'ee biyya keenyaaf fuula waaqayyoon duratti dhiyaachuu ilaalchisee sagaleen waaqayyoo waan nuun jedhu qaba. Walii wajjin ilaalla. Hizqeel boqonnaa 22 lakkoofsa 30 irratti waaqayyoo waa'ee biyya sanaaf waa'ee saba sanaa yeroo dubbate akkas jedhe, biyyicha akkan hin balleessineef jedhe. Biyyicha sababii akka isaatiif, sababii cubbuu isaatiif, sababii xuraa'ummaa isaatiif, sababii waaqayyoo irrattis nama irrattis ka'uu isaatiitii fi biyyicha akkan hin balleessinee fi isaan keessaa nama dallaa ijaaree qooda biyya sanaa ta'ee ana dura dhaabatu barbaadeen ture. Garuu nama tokko illee hin arganne jedha waaqayyo. Qooda saba sanaa ta'ee, qooda biyya sanaa ta'ee akkan biyya sana hin balleessineef nama dallaa ijaaree iddoo saba sanaa ta'ee ana dura dhaabatu nama tokko illee barbaadeen ture. Garuu nama tokko illee hin arganne jedha. Waaqayyo nama biyya bakka bu'ee isa dura dhaabatu barbaada. Nama cubbuu saba sanaatiif isa dura dhaabatu barbaada. Nama waaqayyo biyya keenyatti araarami, biyya keenyaaf nagaa buusi, biyya keenyaaf araara kenni jedhee nama kadhatu barbaada waaqayyo. Nama akkasiituun argadheeti biyya kanatti nan araaraman ture, biyya kana hin balleessun ture. Amma garuu nama iddoo saba kanaa ta'e, iddoo biyya kanaa ta'e, iddoo uummata kanaa ta'e ana dura dhaabatu waan ani hin arganneef jedhe. Lakkoofsa ittaan godhattanii dubbiftan Hizqeel boqonnaa 22 lakkoofsa 30 kana isinii dubbise. Isa duraaf isa booda kan jiru dubbisuu dandeessu. Sababii nama tokko illee dhabeef waaqayyo biyya sanan balleesse. Biyya sanan balleesse. Har'a obboloota koo waaqayyo biyya keenya balleessa yoo waa'ee biyya keenyaaf fuula waaqayyo duratti dhiyaannu ta'e. Wanti nuyi har'a argaa jirru, wanti nuyi har'a dhaga'aa jirru guyyaatii gara guyyaatti eenyus haa ta'u eenyu lubbuun ba'aa jiru, dhiigni dhangala'aa jiru, miidhamni ilmaan namaarra ga'aa jiru. Nama harka waaqayyootiin bifa waaqayyootti uumame irra tarkaanfiin fudhatamaa jiru. Kabajamoota obboloota koo waaqayyoon kan gaddisiisudha. Waaqayyo nama isa dura dhaabatee iddoo saba kanaaf iddoo biyya kanaa waaqayyoon kadhatu barbaada. Biyya keenyaaf nagaa ishee deebisuudhaaf, saba keenyaaf nagaa ishee deebisuudhaaf. Kanaaf har'aaniif isin guyyaa har'aa kan nuyi waliin hin goonu har'aa kaasee amma nuuf danda'ametti fuula waaqayyoo duratti dhiyaannee waa'ee biyya keenyaaf kadhachuutu nurra jiraata. Waaqayyo biyya keenyatti araarami. Waaqayyo saba keenyatti araarami. Waaqayyo sabaaf sablammii biyya keenya keessa jiranitti araarami. Biyya keenyaaf nagaa kenni. Biyya keenyaaf araara buusi. Namni nagaan ba'ee nagaan agaru. Obbolaan waliin haa jiraatu, ollaan waliin nagaadhaan haa jiraatu. Maddi nagaa siidha, hundeen nagaa siidha. Hangafni nagaa sii waan ta'eef nagaa keetiin biyya keenya yaadadhu jennee iddoo biyya keenyaa buunee fuula waaqayyoo duratti dhiyaanna.
waaqayyoon waa'ee biyya keenyaatiif ni kadhanna waaqayyoon duratti dhiyaanna hin jilbeenfanna saba waaqayyoo. Yeroon kun yeroo itti waaqayyoo isa dura dhaabachuu keenya waa'ee biyya keenyaaf isa duratti argamuu keenya barbaadudha. Kanaaf waamicha kana nuuf gochaa jira. Walii wajjin taanee biyya keenyaaf waaqayyoon kadhachuutu nurra jiraata. Kakuu haaraarraas iddoo tokko fuudhee isinitti agarsiisuun barbaada. Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti waa'ee moototaaf, waa'ee biyyaatiif, waa'ee warra aboo qabaniitiif, waa'ee biyyaaf kadhachuun akka nurra jiru Phaawulos hin gorsa. Lakkoofsa 1 irratti kadhachuu akka qaban erga itti mee booda namni hundumtuu kadhataaf galataan fuula waaqayyoo duratti dhiyaachuutu irra jira jedhe erga gorsee booda lakkoofsa 2 irratti immoo akkas jedha. Nagaatti, gabiitti, akka namoota waaqayyootti jireenya ulfina qabu jiraachuu akka dandeessaniif jedha. Nagaatti, gabiitti, akka namoota waaqayyootti jireenya ulfina qabu jiraachuu akka dandeenyuuf moototaaf biyya bulchuu keessatti warra aboo qaban hundumaafis akkasuma godhaayi jedha. Nagaatti, gabiitti, akka namoota waaqayyootti ulfinaan jiraachuudhaaf jedha. Nagaatti jiraachuudhaaf, gabiitti jiraachuudhaaf, akka namoota waaqayyootti ulfinaan jiraachuudhaaf, ulfina waaqayyootti nu uume, bifa isaatti sanni nu uume, harka isaatiin sanni nu uume sana ulfina sanaan jiraachuudhaaf fi wanti gochuun nurra jiru jira. Innis maal jedhe Phaawulos moototaaf kadhachuutu nurra jira. Biyya bulchuu keessatti warra aboo qaban, warra aangoo qabaniif kadhachuutu nurra jira. Yoo sana goonedha kan biyyattiin nagaa qabaattu, kan biyyattiin gabii qabaattu. Yoo biyyi nagaa qabaate nagaatti jiraanna. Yoo biyyi gabii qabaate gabiitti jiraanna. Yoo biyyi nagaa qabaate ulfinaan jiraanna. Kanaachi har'a namni akka bineensaatti, namni akka boofaatti, namni akka bineensa daggala keessa jiruutti ulfina malee ajjeefamaa kan jiru. Dhiigni isaa dhangala'aa cabaa miidhamaa kan jiru. Ulfinni isaa deebi'uufiitu irra jira uummata keenyaaf. Ulfinni isaa deebi'uufiitu irra jira saba biyya keenya keessa jiraatuuf. Uumama harka waaqayyootiin uumame, ulfina waaqayyootiin uumame, ulfinni waaqayyoo sun ulfina isaa ta'e akka inni jiraatuuf. Garmalee du'uu, garmalee ajjeefamuudhaaf miidhamuu kana keessaa boon salphachuu kana keessaa boon akka irra jiraatuuf biyya keenyaaf kadhachuun nurra jira. Moototaaf kadhachuun nurra jira. Gajjallaatii amma gubbaatti biyya bulchuu keessatti warra aangoorra jiran hundumaaf kadhachuutu nurra jira. Sagalee waaqayyoodha kana kan barsiisu. Sagalee waaqayyootu kana dubbata. Kanaaf namni waaqayyotti amanuu fi biyya keenya kan geggeessu bulchaan biyya keenyaa waaqayyo ta'uu qaba jettanii kana amantan hundumtu furmaati biyya keenyaa harka waaqayyoo keessaa dhufa jettanii kan amantan hundumtu waa'ee biyya keenyaaf, waa'ee geggeessitoota biyya keenyaaf, waa'ee uummata biyya keenyaatiif waaqayyoon duratti dhiyaannee waaqayyoon kadhachuu danda'utu nurra jira. Fakkeenya boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irraa akkas jedha waan baay'ee namatti tolu. Waa'ee moototaa yeroo dubbatu onneen mootii harka waaqayyoo keessa jiraadha galanni isaaf haa ta'u. Onneen mootii tokko harka waaqayyoo keessadha kan jiru. Onneen nama biyya geggeessu, nama aangoo qabu, nama biyya bulchuu harka waaqayyoo keessadha kan inni jiru. Itti aansee akkas jedha inni akka bishaanitti gara barbaadetti hin deebisaa'edha. Harka isaa keesseera waanta ta'eef waaqayyo akka bishaanitti gara barbaadetti deebisee gara barbaadetti yaasuu danda'a waaqayyo jedheen. Mootiin tokko yookiis geggeessaan tokko akka inni gara laafessa ta'u gochuu danda'a, akka inni garaa jabaatu gochuu danda'a. Sababiin isaa onneen nama kanaa harka waaqayyoo keessadha kan inni jiru. Kanaafidha nama kanaaf waaqayyoon kadhachuun kan nurra jiraatu. Waaqayyo mootii nagaa akka godhuuf, geggeessaa nagaa akka godhuuf, bulchaa nagaa akka godhuuf, gajjallaatii amma gubbaatti kan jiru nagaa akka yaaduuf, walqixxummaa akka yaaduuf, bilisummaa akka yaaduuf, waan qajeelaa yaaduu akka inni danda'uuf. Miidhama, jallina hambisuu akka danda'uuf. Saamamuu, hanna hambisuu akka danda'uuf.
moototaaf geggeessitootaaf kadhachuutu nurra jiraata. Biyya keenyaaf kadhachuutu nurra jiraata. Kanaaf har'a ofii keenya waan goonu hin qabnu. Harka keenya keessa waan jiru. Humna keenyaan hin godhanne kanaan duras har'as humna keenyaan hin godhannu. Humna kan qabu Waaqayyoodha. Ogummaa kan qabu Waaqayyoodha. Furmaata kan qabu Waaqayyoodha waanta ta'eef yaa Waaqayyo biyya keenyatti darbi biyya keenyaaf nagaa kennee Waaqayyoon kadhachuu danda'utu nurra jira. Seenaa Baraasa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti yoo waan sadii gootan waan sadiin isinii godha jedhee Waaqayyo waadaa seeneera. Yoo waan sadii gootan waan sadiin isiniif godha jedhe Waaqayyo. Isayyuu eenyuun jedhe sabni koo warri dhuunfaa koo taatan kun jedhe. Ormootaan hin jenne, warra Waaqayyoon hin beekneen hin jenne, warra amantoota hin taaneen hin jenne. Isin warri saba dhuunfaa koo taatan kun, warri maqaa kootti waamamtan kun, warri kan koo taatan, warri ijoollee Waaqayyo jedhamtanii waamamtan, warri amantoota jedhamtanii waamamtan, warri duuka buutota Waaqayyo jedhamtanii waamamtan. Isinii jedheen waa sadii yoo gootan waan sadiin isinii godhaa. Waa'ee keessaniif waa'ee biyya keessanii ilaalchisee yoo si waa sadii gootan waan sadiin isinii godhaa. Maayidha wantoonni sadan kun inni jalqabaa gad of deebiftanii ana barbaaddattanii jedhe. Yoo gad of deebiftanii anaan barbaaddattan ol of qabuu dhiiftanii of tuuluu dhiiftanii an akkana godhee fi abaluu akkana godhee dhiiftanii anaan gad of deebiftanii yoo barbaaddattan yoo fuula koo barbaaddattan yoo gara kootti deebitan yoo anaan na kadhattan yoo gara kootti deebitan yoo anaan na barbaaddattan fuula koo yoo barbaaddattan jedhe inni jalqabaa. Lammaffaan karaa isaanii isa hamaarraa deebi'anii jedhe. Karaa isaanii isa hamaarraa deebi'anii. Gad of deebiftanii anaan barbaaddattanii karaa keessan isa hamaarraa yoo deebitani. Karaa keessan isa hamaarraa jallina hojjechuurraa, hammeenya hojjechuurraa, miidhuurraa, ajjeesuurraa, cabsuurraa, waraanuurraa, hatuurraa, saamicharraa yoo deebitani. Waaqayyoon waaqa irratti yakkuurraa, namoota lafa irratti yakkuurraa yoo deebitani. Isin sabni koo warri dhuunfaa koo taatan yoo hojii keessan isa hamaarraa, karaa keessan isa hamaarraa, yaada keessan isa hamaarraa, gochaa keessan isa hamaarraa yoo deebitan. Inni sadaffaan yoo anaan kadhattan, yoo anaan waammattan, yoo anaan gaafattan, furmaata yoo na gaafattan, dhiifama yoo na gaafattan, araara yoo na gaafattan, nagaa yoo na kadhattan, eebba yoo na kadhattan, biyya keessaniif araara yoo na kadhattan, furmaata yoo na kadhattan, anaan yoo kadhattan, kan biraa kadhachuu dhiistanii, kan biraarraa eeguu dhiiftanii yoo anaan na kadhattan, isaan kana sadan yoo gootan, ani immoo waan sadiin godhaa. Ani Waaqayyo waaqarraa isinan dhagaa jedhe galanni isaaf haa ta'u. Ani waaqarraa isiniifan dhagaa. Kadhannaa isin na kadhattan, gaaffii isin na gaafattan, isinan dhagaa isiniin deebiseedha Waaqayyo. Isinan dhagaa gara kadhannaa keessaniin dhagaa. Dhaggeeffadha, iyya keessan nan dhaggeeffadha. Gurra koo gara keessanitti deebisa. Isiniifan dhagaa jedhe. Lammaffaa cubbuu isaaniif nan dhiisa jedhe galanni isaaf haa ta'u. Isaaniif nan dhagaa, cubbuu isaaniif nan dhiisa. Amma ammaatti kan isaan hojjetan, amma ammaatti kan isaan yakkan, amma ammaatti kan isaan balleessan, irra daddarbaa isaan amma ammaatti hojjetan isaaniif nan dhiisa jedhe Waaqayyo. Cubbuudhaaf yakka isaan hojjetan amma ammaatti isaaniif nan dhiisa. Xuraa'ummaa isaaniif irra daddarbaa isaanii nan dhiisaaf. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sadaffaa waadaa inni gale biyya isaanii nan fayyisaa. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Biyya isaanii nan fayyisa. Biyya isaanii fayyisuun harka koo keessa jira. Biyya isaanii deebisuun harka koo keessa jira. Biyya isaaniif nagaa kennuun harka koo keessa jira. Biyya isaanii iddootti deebisuun, nagaa isaanii iddootti deebisuun, gabii isaanii iddootti deebisuun, furmaata biyya isaaniitiif kennuun harka koo keessa jira. Kan immoo nan godhaa jedhe Waaqayyo. Kanaaf har'a kan nuyi goonu kanadha. Wantoota sadan kana goona. Gad of deebifna. Fuula Waaqayyoo barbaaddanna. Karaa keenya isa hamaarraa deebina. Waa'ee biyya keenyaaf, waa'ee saba keenyaaf, waa'ee uummata keenyaaf, waa'ee uummata biyya keenya keessa jiru hundumaaf Waaqayyoon kadhanna. Yeroo sana Waaqayyoo nuuf hin dhagaa.
cubbuu keenya nuuf hin dhiisa biyya keenya sin fayyisa biyya keenyaaf nagaan kenna biyya keenyaaf furmaatan kenna Waaqayyo. Kana gochuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu gargaaru. Guyyaan har'aa guyyaa kadhannaati. Guyyaa itti waa'ee biyya keenyaaf Waaqayyoon duratti dhiyaannee oolludha. Kanaaf isinan jajjabeessa bakka jirtan hundumaatti, lafa deemtan hundumaatti, bakka itti waaqeffattan hundumaatti, mana keessan keessatti, karaa irratti, yaadni keessaniif garaan keessan, qalbiin keessan hundumtuu waa'ee biyya keenyaaf Waaqayyoon araaraa gaafatu, waa'ee biyya keenyaaf nagaadhaaf haa kadhatu. Gabii biyya keenyaaf, furmaata biyya keenyaaf hundumti keessan akkasiin kadhattan isinan gaafadha. Amma sirra deebi'ee isinan jira. Namni furmaati harka Waaqayyo keessaa dhufe jettanii amantan hundumtuu jilbi keessan Waaqayyo duratti jilbeenfatee, afaanni keessan Waaqayyo duratti banamee waa'ee biyya keenyaaf haa kadhatu. Kana waan gootaniif sinaa eebbisu. Hin kadhan. Si galateeffanna yaa Waaqayyo. Dubbiin kee amanamaa waan ta'eef, dubbiin kee amansiisaa waan ta'eef, waan jette waan raawwattuuf, abdii kennite waan fiixaan baaftuuf galanni siif haa ta'u. Sabni koo waan sadii yoo godhe waan sadiin isiniif godhe jetteetta. Yoo gad of deebise karaa isaa hamaarraa yoo deebi'e, yoo anaan na kadhate, ani isaaniif nan dhaga'a jetteetta. Yaa Waaqayyo kadhannaa keenya har'a nuuf dhaga'uun jaalala kee haa ta'u. Cubbuu isaanii nan dhiisa jetteetta. Cubbuu keenya nuuf dhiisuun siin Waaqayyoon Waaqa irratti namoota lafarratti kan yakkine nuuf dhiisuun saba keenyaaf dhiisuun biyya keenyaaf dhiisuun uummata keenyatti araaramuun saba keenyatti biyya keenyatti araaramuun jaalala kee haa ta'u. Akkasumas biyya keessan nan fayyisa jetteetta. Yaa Waaqayyo biyya keenya fayyisi. Dhukkubadha kun yaa Waaqayyo furmaati kanaas biradha kan inni jiru. Nagaa biyya keenyaa buusuu kan danda'u siidha. Araara biyya keenyaaf buusuu kan danda'u siidha. Garaa namootaa deebisuu kan danda'u siidha. Yaa Waaqayyo jallina biyya keenya keessatti hojjetamu, du'aaf ajjeechaa labsamu hundumaa irratti, iccitaan dhoksaadhaan kan hojjetamu hundumaa irratti duultee biyya keenyaaf nagaa kennuun, biyya keenyaaf gabii kennuun, biyya keenyaaf araara buusuun, biyya keenya eebbisuun, biyya keenya fayyisuun jaalala kee haa ta'u. Kana waan gootuuf ulfaadhu maqaa Gooftaa Yesuusiif jettee ameen. Viidiyoo kana laayikii gochuu duwwaa utuu hin taane sheer gochuudhaani namoonni warri kaanis kadhannaa kana irratti akka isaan bobba'aniif isaaniin jajjabeessa. Waaqayyo isin haa eebbisu, kadhannaa keessanis Waaqayyo haa dhaga'u, deebiis isiniif haa ta'u.